مماكسف انجليزي فاخر اللي بيت ركون كذا مالك أتوقي كايون الرجيمي بلمنه في موضوع أكا أورمو ركعت على جنكن نهم بينا عيناو hundi keessanu hin beeka mubaarakis beeka reedilleen beeka isiinu beeyti leenca laayif gooliin kaanne namni bar leenca 30-40 gaata isiinu hin beeyti haatu hin beeyti jechuudha akka oromoon rakkata leenca kennine hin beeyti kanaaf laayif gooliin 500 kaayata kanaaf nuti wanni ummataatitti waliin qabneefi leenca isii kennuufi miti bakka tokkotti nama baay'ee finne akka booda waliin komanne akka namni nama komanne rakkoo isii kana hir'ina mallaqaa sponsora argachuu achi nama simattu argachuu fi mallanni xiqqoon irraa hir'achuu akka isin hundi bakka tokko dhageettaniif itti milkoofneerra namni 12,000 bakka tokkotti nu dhagayeera warra giiftii kenneef rabbi isaanii haa kennu warra taabtaa godhanii rabbi harka harka keessanii fayyaa haa kennu warri shergoota hinama fiddanillee warri hirmaattanii hundi keessa rabbi fayyaa isinii haa kennu amma wanni isin godhuu qabdan jechuudha wanni isin godhuu qabdan doolaara 10 irraa kaasee hamma dandeettan 10 irraa waan kaappichiinoo takkaas irraa kaasee hamma dandeettaniin obboleettis keessan kana bira dhaabbadha mallanni illee gimmaashni tokko waliin qabameera gimmaashuma tokkotu hafe isinii galee bira dhaabbadha haadha ilmaan kana as keessa baasa ilmaan kun akka bakka gaarii jechuudha lakkoofsa jalatti isinii barraa'eera hundi keessan qabattan jedhee yaada kanaaf please yoo akka carraa waliin lakkoofsan qabanne jiraate inboxii isii dubbisuu dandeettu abbaan manaa isii amaan Huseen jedha dubbisuu dandeettu leenci ka yoomitti dhufa tiktookii wanno motori kan qaata kennetu amma dhufaaraati enna dandeettu soo kanaafi hooma dandeettaniin waan qabdaniin obboleettii keessan kana bira dhaabbadha warri akka carraa marutanii taphii dhumee jettan taphii dhumee jira gargaarsa waan ta'eef warri giiftii keessan qabdan kennaafi kanaaf hundi keessan bira dhaabbadha amma kana booda ana taatu qaata amala keessan argee dhiiseyyuu alhamdulillah amma warri samooni asliin eessa dhaqe asliin maan gargaareessa yeta abbaati gabaallaachu eessa dhaqe sinigale kanaaf kana booda wanni ijoolleen kaayiroo sagalee ta'uu fi diddee waan biraatiif iyyaa oolti jettan nuti yoo isin hin kennine halkanii guyyaa ajandaa isii godhannee isiif ilmaan isii wanni viidiyoo waraabaa ooluuf hin jiru jedha kenna hin jiru yoo isin kennitan immootu isii miti nama biraatu ka ganaa dayuu hin waraabu daya nu dawwala sinigale kanaafi haalli amma oromoon keessa jiru tasfaa nama kutachiisa oromoon garaa walitti jabaate mallaqa fixate hin beeku yoo dhabdan rabbi isinitti haa kennu yoo jallattan immoo rabbi isin haa qajeelchu wal malee homaan qabnu waan ta'eef soo kanaafi hundumti keessan hojii manaa godhadha warri ammatti harkaan qabnellee guyyaa 10 booda 7 booda 15 booda baatii booda gaafuma yaadattan gaafuma harkatti isin dhume jireenya biyya lafaa kun namaan guutu heloo jedhaanii obboleettii keessan bira dhaabbadha warri ara lakkoofsa akka carraan qabatin kallattiin qunnamuu yoo barbaadan kunoo inboxii asiin inboxii gootanii fi lakkoofsa isii ana gaafachuu dandeettu mubaarakiin gaafachuu dandeettu feesbuukiin abbaa manaa isii guddaa 70 yoo qabu amaan Huseen jira feesbuukiin kenna hundi kennaa gurguddaadha namoonni as keessa jirtan kun hundi isaanii yoo haadha shaneetiif jettaniin yoo barbaadan akkam gootan yoo isii argachuu dadhabdan nama as keessaa beeytanitti ergitanii bira dhaqii kenni viidiyoo dawwali jedhaanii dawwali jedhin in kenna namni alama dhiyoo kana viidiyoo maxxansine mucayyoo wayii kanaadarraa maallaqanatti ergitee dhufee kennee fi suuraa wajji ka'ee maxxanse gaaf dhiyoo kana suuraa maxxansan jechuudha sinii galee suuraa koomentiif laayikii barbaadee biti wani dhufee maxxanse mucayyoo san maqaa isii amma na jalaa badee ijoollee asaasatti kanaadaa kana natti ergitee maallaqa dhaqii itti geessii natti dawwalii naan jette viidiyoo waraabii maxxanse namni fakkeenya fudhatu naan jette oromoo waan akkasii qaata garaa waliin jabaate obboleettii kiyya kunoo maallaqa kenneef jedhee maallaqa isii wajjin viidiyoo waraabee keessan ergeefi isin immoo suuraa maxxanse jechuudha warra maashaa Allah afaan bichaati kanaaf akkaraa ta'in akkas godhannetti yoo feete mubaarakitti ergite dhaqiitiniin isii na dubbisiise yookiin viidiyoo na hojjedhu jedhe yoo feete reeditti ergi yoo feete hamzatti ergi yoo feete aslitti ergi
nama kaayiroo kadii yoo ta'e faati namuma itti dhiyaatu nama kaayiroo kadii abbaa fedhe namni mallaqa bucoo miskiina tanaa nyaatu jiru ergi itti nama itti dhiyaatutti bira dhaqii na dubbisiisii jedhanii mallaqa fidii itti dhaqii jedhanii hin dhaqaa jechuudha. Sinii galee laayibgoolii kana osoo gaffaatanii maal kennaree birrii fixatee jiru. Wallaahi tapha live goolii kana guutaa taraa takka live goolii warri qabdan guutaa kaanuma isinin jenna waan bira leenca kaayee leenca maaltu kenna tapha beellama atirra tun kennan yam sinii galee dhibbuma shanii kana kenname hurutti zaazii kana baay'ate bar rakkataan akkanaa kunnin leenci bari waan baatii lama sadii mana madaam dalaganii bannaa taatu ijoolleen mana madaam kummaa taata leenci baay'ee waddadeera dhibbuma shanii kana fuuchi godha doolaruma kuran dhibba shan beelaa goolii kana guutaa osoo ana siin kaane guutaa dura gitiin taphattu namni guutan jiru baramman guutaa innaan saalfattanii guutanii dhibba shan ol darbaa dhibba shan jiru maalaa goolii kaayinaan jettu uummanni birriin qabu tabba shan kaka kanite rabbi sitti hakennu allah dabaga ajenda nama kole jorla de umatichi oromo ragataan kenna warante ragataan kenna ragataan nama kan artistoota ragate makiinan kun motorri kun qurxummiin kun kana booda maaltu daran deebachiisa alhamdulillah jedhe barbaadadhe waa ragata anu ragabanya maragana ragataan kenna jijjiirame Halo? Anashi mantoke? Tapi gora. Olo, tapi gora. Zoe. Double tap like share. Yeah? How are you? I am good. How are you? I am good. You double. Gari gaya. Guru da one tape. Mudassir gaya to kun networking ke tawlo lo bole lo kaumata unda inda laga. Ada David network yana wani bai David Mudassir. Si kofa to network jira jira. So kanafi network wani yetaro ma gochu undan duga. Manni mana hada hilmaniti umnan qablu ozo umna qabate gargaarde sinin gafattu alkanumatti bakkeen yaw taabtaabii wari gootan wari waan qabdan niyatan akkuma kayri wayiti niyadha taappii goraa koppilinki goraa fi jabaadha nama fidaa fi kan nama fida nama kuma shanii bari siinuu shanii aga kana maatiin isittuun gahaa kan jiru kan ijoolleen isittuu nama kuma shanii jirtan mana keessa ijoolleen isii shanii bar nama gaa jiru kan isinii galee kanaaf hundi keessan sheer walii godhaa koppilinki godhaa taappii godhaa hundi keessan waan dandeettaniin bira dhaabbadha isinin jechuudhumaa fi daqiiqaan gaheera daqiiqaa afurtu hafe daqiiqaa afurtu nama kuma shanii kana lamaan bira Jamata kan copy link share warna mana tejiru kota jalani dari kala manu apa kalas dari kala matunu apa jabata kala dari kala makamna nuti jabata hundak tu ima dari kala matu tafaham demewa makaunti kos toko wama wal berate nya kada kashan toko berane mo sida wal berate nya hundak tu share goda nuti jabata kuma shari di badalba enti kara jabata copy link share di tara hundat share wala kala toma wallahi copy link share kuma soddo mi afur kuma yanta mo gotani mon chala akkasi copy link ne saden tanuni manni kun do ada bari alisa akkasi copy link gotani ka adema kuma jatta batol mutalis wada ko ko kam tundanda mobile jabada kuma soddo mi shangal tanitu jabada kuma uri shane tira bala shanta maguta namni akkasin
dabalaa akka si taata godhaa deemtan koppiliin godhaa deemtan namni dabalaa deema hubadhaa. Hamzaa kottaa galaa. Ibsaa abbaa jaalalaa kottu gali. Gaggala mirti qabadhaa ta'aa fi deeqaa lama kana. Gaggala mirti qabadhaa ta'aa. Deeqaa lama. Akkasii. Mirti qabadhaa ta'aa. Egaa eessa jirtu kaa kuma jaa keenyarra nu jabaadhaa gaayis. Isin barbaanna taphaan booda isin barbaanna namoonni kanaan dura waadaa galtanii fi waadaan guutiin xiqqoo asii wanni mucaa kana qofachiisee jiru. Silaa wanni taphni beellama qabatame halkan guutuu ija tokko teenyuuf hin qabnu. Warri waadaa galanii namoonni hedduun birrii miiliyoona lamaaf ho'i waadaa galanii nu jalaa badan. Warri waadaa galtanii kanaan dura waadaa jechuun deemii jechuudha. Inshaallah sheeka sinii affeerraa xumurarra taphni dhumee kanaan. Warri kanaan dura waadaa galtanii akkaawuntii dhabne jettanus akkaawuntiin qophaa'ee jira. Waadaa galtan guutaa fi warreen immoo biyyoota adda addaa jiraatanii giiftii bituu hin dandeenyesi kunoo bakka namni jirutti kottaa walgalaati waan dandeessaniin bira dhaabadhaa. Hadda kaafnee wanti nu ijoollee daa'imman kana isin dura qabnee isin gara nuuf hin jiru gara kootiidha. Akkasumatti teenyee kun olaa nama kuma jaaf dhibba sadii jira waan kana irratti waan dubbattu dabarsiif. Taa'amee ijoollee warri kayroo jettu yeroo hunda jechuudha. Argeera sin argeeraan sin laalaan jira yeroo hunda yeroo hunda mana si galtanii mucaatu sukkaara kaamta jechuudha. Warri kayroo sin bira dhaabattu kunoo isin dhibne kunoo jira laa warri kayroo hundinuu eenyu kan biraa. Immoo warri kayroo borsaadhaa baasee maallaqa baatee geggeessa. Warri kayroo maaliif hin dhumne warri kayroo eessa jiru warri kayroo maaloo jettu miti kunoo nama kuma jaha dhibba shan irratti sin itti himne dhaaba beellamaatiin booddallee ta'aa bulla mee isinumaan gargaaraa dhaabe maqaan nyaatinaati. Isin galee teessanii maqaan nyaatinaa kunoo akkaawuntii isii irratti waan isin fedhatte irratti gargaara. Feeta dhukalaa asliitiin feeta dhukala gootiin feeta dhukala hamzaatiin gara isin ilaafateen geessi bira dhaabadhuutti nuu kenni jedhaati ergaa fi warri taphatti hirmaachuu hin dandeenyellee ijoolleen biyya arabaa keessatti birrii Itoophiyaa kuma tokko tuulamni kumni jahaaf dhibbi torbaan kun birrii kuma tokko gargaarta jiru wallaahi jireenya sii jijjiirtan. Haga biyya kanaa baatutti rakkattu suma sora biyyan guuta. Keenyee nama dhibba nama irratti sin kadhataa jira. Elaa guyyaa xumuraatti itti himneera. Nama kuma jahaaf dhibba saddeetu jirtu. Bor nam tokko kan hin qaban. Nam tokko maqaa kayroo kan qabu. Nama kuma torba irratti itti himaa jechuudha. Kunoo wal geessan haati shan rakkee keessatti eeyyee. Keenyee gadi baanee asliin hangar tokkoon gadi baanee isin kadhachuurra aluma tokkicha yookaan irratti ergine isin irra xaaxaa bu'ee ijoolleen illee boqonnaa gaarii kan sabaaf illee fayyadudha. Gaafa dargaggoomte jechuudha. Biyya faranjii keessatti walumaan beenna. Kanaaf waa hunda mijeeffannee sponsora arganneerra maallaqa nu hanqata. Bifa geemiitiin qopheessine kun eenyuuf giiftarootaaf. Gorri immoo giiftii bituu hin dandeenye. Biyya lafaa keessa jirreettan immoo birrii Itoophiyaa kuma tokko. Kuma lamaa miti kana sin kadhala. Kuma tokko akkaawuntii jiddeeffatu irratti gargaarree aduma. Addaan booda waa tokko kirii wayii hin rakkattee akkana taatee warri kayroo eessa jirtu tuutiin eessa jirtanu gurri koo nagoo gara kooti. Nama koo tokko nasi itti Amir mangisti kiyya gara toomii ta'aa beellamaa qabnaa. Ta'aa beellamaa irratti waan niyyatan kennitanii abbaa warri giiftii kennitan yeroo ishii ta'aa beellamaa taphattu kennitanii nu boobsaa daqiiqaa lamatu hafe olmoos daqiiqaa lamatu daqiiqaa lamatu hafe nu boobsaa amma waan godhuu qabdan quncee wal gargaartee albahiitiyya tokkoffaa uummanni Oromoo warri sagalee kiyyataa ta'uu kan mubaarakat kanaa biraat kan jiraataa ta'uu dhageettanii haga ammaatti bira dhaabbattan baay'ee galatooma. Namni nama galatoonfanne rabbiin hin galatoonfatu jedha. Gargaarsa naannoo gaafa isin deettu hin gootanii gaafa isin dhukkubsattee amaliyyaa taatu waggaatti itti deemtanii gootanii amma sadaffarra jirtanii dhugaadha isiniif achiifne. Kanaaf inshallah rabbi